Hi guys, akkam jirtan nagaachaa. Exam question yeroo darbee part 1 qabannee turre kan bara 2017 for management, business management, business relation student idhaaf arrammoo part 2 qabadee dhiyaadeen jira. Kuma yeroo darbee isin commentii nu haa turtan karaa Telegram fi as video darbee jalatti sagantaa darbee keessatti nu ibsaa turtan note answer option illee deebisaa akka maaliif akka taane nu barreessaa waan san irratti ibsan nu kan naaytanii turtan arrammoo bifa sanii wal qabatuun correct answer idhaa fi why not kan jiru qofa sanii kana qofa osoo hin taane explanation gaa wajjin qabadee dhiyaadeen jira. Konseptiilee barnoota management, business administration, business management wajjin wal qabatu kanneen biroo argachuudhaaf fataa tutorial subscribe godhaa. Arra paartituu qabadee dhiyaadeen jira kallattumaan karaa gaafiitti dabarru. Okay, gaafiin tokkoffaa maal jetti yeroo darbee gaafiilee amma tokko jennee turre paartii 1 keessatti akkaataa nu mijituun qallaalessilee hojjechuuf waan yaalleef kanaaf paartii 1 takka jennee jalqabne arrallee paartii 2 keessaa number 1 irraa jalqabne irraa kana jechuun kanaafuu bifa sanii akka hubattanii gaafii tokkoffaa giseen jedhu yeroo darbees gaafii tokkoffaa lama jennee akkasitti amma 20 gaafiilee amma tokko ilaallee turre man 30 yookaan 20 keessa gaafiilee akkas hedduu bifa sanii wal qixxaatu ilaallee turre arrammoo amma gaafiilee 30 kan wal ilaallu ta'a paartii 1 paartii 3 illee jirti gaa kanaafuu jechuun fataa tutorial subscribe godhaan eegaa jenna hin guddate yeroo takkatti kana hunda baay'ee nama nufachiisa waan ta'eef kanaaf xiqqeessinee bakka bakka dabaasuu dirqamne kanaaf paartii 1 paartii 1 yeroo darbee hojjennee turre arrammoo paartii 2 kan jalqabnu ta'a jechuun. Okay, tokkoffaa maal jedha gaafiin tokkoffaa one of the following may not be factor affecting pricing decision policy kana jechuun price policy decision. Gaafa marketingii keessatti waa'ee kanaan wal qabatee ilaallee turre yeroo darbee korsii marketingii internationalii keessaas marketing policy jira yookaan principalii keessaas akkasuma kanaaf hojii keessatti akka yeroo darbee wal ilaallee turretti viidiyoo waa'ee marketingii hojjenne keessatti jechuun piraayisii tokko jechuun kaampaaniin tokko piraayisii oomisha isaa tokko murteessuudhaaf faaktar effektii qaba jechuun maal dhaabbatee akka murteessu jechuudha. Kanaafuu gaafiin maal jettee nu gaafattee amma gaafii gisee karaa gaafii kan deemnu taate gaafa kaampaaniin tokko jechuun piraayisii tokko diizaayid godhu jechuun piraayisii oomisha isaa wantoonni isarra inni irra dhaabbatee murteessan keessaa tokko kan hin ta'in isa kamii jedhe noot kan jedhe maal jedha supply and demand variation kana jechuun dhiyeessiidhaa fi fedhiin garagara ta'uun ammallee being currency fluctuation jechuun sharafni biyyattii gara sosocho'uun amma gabbuuf ol ka'u caan ammoo taarif and distribution cost variation kana jechuun distribution idhaa fi akkasumallee taarifni nuti oomisha san irratti kafallu garaagarummaa uumuu takka ammoo socho'u variety garsiisuu diin ammoo similarity is the cost of good. Kana jechuun cost of the goodiin oomisha nuti oomishnu san costiin isaa jechuun cost of goodiin san oomisha productii goonu san costiin isaa wal fakkaachuu jira. Piraayisii tokko gaafa murteessinu jechuun diimaandii fi sappilaay irra dhaabbannee murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Kanaafuu noot faaktarii miti jechuun faaktaridhaa jechuudha. Faaktaridhaa jechuudha. Biin ammallee kaarransii illee jechuudha sharafni gabbuu fi ol ka'uun piraayisii murteessuu irra dhiibbaa nurra uumuu danda'a. Kanaafuu jechuudha faaktaridhaa jechuudha. Akkasumallee taarifa tokko oomisha nuti oomishnuu fi baasii nuti gaafa oomisha oomishne ittiin gurgurru itti baasnu illee dhiibbaa uumuu danda'a maal piraayisii irratti. Kanaafuu maal jechuudha inni illee faaktarii ta'uu danda'a. Kanaafuu D jechuun oomisha nuti oomishnu san keessatti gudiin nuti fayyadamnu san gatiin isii wal fakkaataadha. Kun ta'uu danda'a ta'uu hin danda'u. Kanaafuu maal not factor jennaan similarity in cost of the good ka jiru kana taate jechuudha. Okay. Akkamitti aansarii ta'uu danda'a yoo jennee kan laallu taate similarity cost of across of industry similarity jechuun across of industry san keessatti hojii hojjetamtu costiin yoo niifi kan similar ta'u taate costiin yoo similar ka ta'u taate kanaafuu dhiibbaa akkamii uumuu danda'a piraayisiin oomisha garagaraa industry san keessatti oomishamuutu illee maal ta'uu danda'a wal similar ta'uu nu geessaa jechuudha. But it is a competitor pricing action kana jechuun warroonni competitor pricing action akkaataa isaan itti wanta godhan jechuudha. Not the cost similarity mataa isaatiin itself that directly influence firm pricing policy directly influence godhuu danda'u jechuudha. Kana jechuun competitor action jira wantoota garagaraa jira waan ta'eef waan piraayisii dhiibbaa godhuu danda'u. Okay. Sababa sanii fi current cost of similar goodiin aansarii wanni ta'eef sanaaf jechuudha. Okay. Nan answer optioniin optionii D jennee kanaafuu ansariin A, B,
si maaliif hin ta'in yoo jenne kanaafuu gaafa koostii tokko jechuun piraayisii tokko oomisha tokko gaafa hundeessinu koostii fi wantoota garagaraa dhaabbannee gaafa laallu inni immoo dhiibbaa keessaa intarnaal and eksternaal faaktar jennee adda baasuu dandeenya jechuun reenjii ittiin kaampaaniin tokko piraayisii itti murteessu jechuudha dhiibbaa waan irra gosa. Fakkeenya sappilaay and diimaandiin eksternaal faaktar jechuun waan kaampaanii sun kontrol godhuu danda'u miti jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa godhuu danda'a piraayisii gadi jechuudha ikoonomik faaktarii jedha ramadamanii. Karensi filaaktushiinis ammallee eksternaal faaktarii jechuudha. Kanaafuu maal intarnaashinaal piraayisiin keessa dhiibbaa nurra godhuu danda'a. Taariif and distribuushin koostiin ammallee effect of the final price innillee asumarra taariif and distribution costiin internali kanaafuu maal ta'uu danda'a inni gizee san maali kanaafuu azira ramadamuu danda'a kanaafuu ABC'n faaktarii effektii godhuu danda'a piraayisii gaafa murteessu kanaafuu deebisaa ta'uu hin danda'an gaafis gaafii ammaan nu gaafatte kan deebisaa ta'uu hin dandeenye isa kamii kanaafuu diitaa jechuudha. Okay inni lammaffaadha well leaders organizational recognize the need for a change the need for a change for a major change and proactively organize a plan to accomplish change is gaafiin nuuf haagaltuu jalqaba liideriin tokko jechuun orgaanaayzeeshinii tokko keessatti gaafa orgaanaayzeeshiniin tokko jijjiirama barbaade jijjiirama orgaanaayzeeshinii san rekognaayiz godhee jijjiirama saniif waan isa barbaachisu qophaa'ee proaktiivili orgaanaayiz godhee mallee jijjiirama sana ammoo garuu karaa seera qabeessa ta'een pilaaniin yookanii fi jijjiirama tokko orgaanaayzeeshinii keessa bitaate taayip of pilaaningii keessaa taayip of cheenjii keessaa gosa kamii jedhe waa'ee cheenjii manaajimentii koorsii hojjennee viidiyoo hojjedheen ture. Kanaafuu leadership and change management ilaala chaaptarii isaan wal qabatu hojjedheen jira waan ta'eef YouTube fataa tutorial jala argachuu dandeessu. Plan change jechuun change itti qophaa'amee hojjetamu jechuudha. Plan change biin ammoo akkasumallee pilaanii osoo ittiin qophaa'in change jijjiirama dhufu jechuudha. Caan ammoo revolutionary change diin ammoo evolutionary change. Kanaafuu gaafii maal nu gaafatte orgaanaayzeeshinii liideriin tokko takka ammoo manaajarii liiderii iddoo tokko orgaanaayzeeshinii tokko keessa jiru jijjiiramni barbaachisee jedhee jijjiirama saniif rekognaayiz godhee hubatee saniif itti qophaa'e istiraatiijii qopheeffatee osoo jijjiiramni san hin dhufin dura itti qophaa'ee proaktiivili yoo jijjiirama san seeraan ka'u hojiirra oolchu taate jijjiirama akkamiiti jenna. Kanaafuu maal jechuun pilaanii cheenjii jennaan jechuudha. Okay. Pilaanii cheenjii jechuun karaa biraatiin jechuun rekognaayiz niidii jechuun waan barbaachisu saniif beekamtii kan ta'e saniif itti qophaa'u proaktiivili osoonii fi jijjiiramni san sirra hin geenye saniif itti qophaa'u jechuudha. Orgaanaayzeeshinaal pilaanii cheenjii jechuu dandeenya jechuudha. Pilaanii cheenjii jechuun karaa biraatiin akkasumallee mallee diliibereet jechuudha koordineet jechuudha proaktiiv iffart jechuudha. Iffartii walitti dhaabbama walitti fufaa jechuudha walitti dhaabbata kanii fi manaajimentiidhaan gaggeeffamu. Maaliif jennaan maal fooyyeessuuf jennaan impuruuf maal godhuuf orgaanaayzeeshinaal opereeshinii kan fooyyeessuuf jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha karaa biraatiin ammallee sistemaatikaalii fi sistemaatikaalii probleemii jirtu diyaagoonasii goone bude probleemii sana jechuudha qophoofnee diiveloop istiraatiijii qopheessinee istiraatiijii qopheessan bifa cheenjiitiin maal implementii gaafa pilaana san goone maali saati pilaanii cheenjii jennaan jechuudha. Kanaafuu maal jennaani deebisaan maal taati pilaanii cheenjii taate jechuudha. Okay. Kanneenoo nan opshiinii maali nan opshiinii warra jennoo kanneen akkam fa'aa fakkeenyaaf B C D maan taane yoonni B maal je pilaanii cheenjii aan pilaanii cheenjii biin pilaanii cheenjii jechuun osoo ittiin qophaa'ee inni jechuun jijjiirama sirra dhufu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha forsiidha humnala unexpected external eventidha. Fakkeenyaaf example a new law yookaan crisis immoo fakkeenya osoo hojjetaa jirru jijjiirama yookaan revolution jijjiiramni hawaasa jechuun fincilli hawaasa tokko kan malee yookaan osoo nuti ittiin qophaa'in poolisii mootummaan tokko waan kan nurra baasu taate waa'ee oomisha keenyaa irratti jijjiirama karaa oomisha biraa jijjiirrachuudhaaf osoo ittiin qophaa'in jira jechuudha. Kanaafuu jechuudha unexpected eventii wayiitiin jechuun osoo nuti ittiin qophaa'in kan dhufu maal jennaan reactive jennaan jechuudha. Kana jechuun eega nurra dhufee waan saniif deebisaa kan wanni nuti goonu jijjiirama sammaa unplanned change jennaan jechuudha. Revolutionary change jechuun radical jechuudha bakka takkatti jechuudha swift yookaan saffisumaan disruptive change that often overthrow the old system. Kana jechuun takkittumaan bakka takkatti jechuun siistama duraan jiru yoo riifa kan eebii bakka jijjiirama siistama haaraan bakka qabuusu ni taate jechuudha. Guma takkatti saffisaan jechuudha. Saati maa revolutionary change jennaan jechuudha. Kana jechuun haatti qophaa'amu malee waa'ee itti pilaanii illee haa ta'u malee garuu wanni inni irratti xiyyeeffatu revolutionary change skeelii fi speed jechuudha. Kana jechuun takkatti swiftidhaan jechuudha. Si'uma takka jechuudha baay'ee saffisa speedii hedduu qabu. Ammallee skeelii jechuun ammoo walumaa gala orgaanaayzeeshinii sanii jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Kana irratti xiyyeeffata. Kanaafuu maal not what proactive planning process itself. Kanaafuu jechuudha akkasuma inni maal jedha proactive planning itself jechuu hin dandeenyu jechuudha. Not a proactive planning itself. Akka proactive planning itti ta'uu hin danda'u. Kana jechuun akkamitti pilaanii cheenjii irraa garaagarummaan isaa maali yoo jenne pilaanii cheenjiin proactive planning process.
inni immoo garuu akka future ittillee qophoofnu malee garuu immoo garuu speediidhaa fi iskeelii isaatiin garaagarummaa qaba. Maaliin jechuun pilaanii cheenjii irraa jechuudha. Kanaafuu maal akka pilaaniingii cheenjii ilaaluu yookaan proactive pilaaniingii ilaaluu qabna jechuudha. Evolutionary change jechuun gradual jechuudha jechuun increment jechuun xiqqaa xiqqoon jechuudha. Adaptive ofitti fudhataa change jijjiirama happen over long period of time. Kana jechuun yeroo hedduu booda suutaan fakkeenya amata kana waaqisha waa jijjiira suutaan akka nama jechuudha dhala namaa daa'imni dhalataa eegas jilbaan deema ol ka'ee dhaabbata in guddata. Qaama baasa minaa akkasii akkasumatti jijjiirama jechuudha xiqqoon jala suutatti evolutionary yookaan fidun taate maal jenna evolutionary change jennaan jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha gradual jechuudha. Kaan ammoo revolutionary swift yookaan ammoo radical jennaan jechuu dandeenya jechuudha. Ampilaanidii ammoo reactive jechuudha. Kaan ammoo proactive pilaanidii. Kanaafuu deebisaa maal nu gaafate proactive waan ta'eef kanaafuu maal jenna pilaanid change jennaan jechuudha. Okay. Sadaffaa maal jetti a key concern for manufacture good. The ease of fabrication and assembly which is important for cost, productivity and quality refers to kana maal jedhee gaafiin concern waneen nuti irratti xiyyeeffannaa waneen nuti key concern for manufacture goodiin tokko jechuun waneen irra key concern godhu maal irratti ease of fabrication jechuun waan takka hojjechuu keessatti salphisuu jechuun akkaataa oomisha waan takka oomishuu salphisuu akkasumallee assembly jechuun waan wal fakkaata waliif finnee iddoo takkatti hojjechuu jechuudha. Important wanni kana jechuun wantoota oomisha oomishnu kan fabricate godhu akkasumallee assembly godhu jechuun maaliif barbaachisa jedhan warra wal fakkaatu iddoo tokko fiduu kan hojjetamu immoo sirriitti isaa san fabricate godhuun wanni barbaachisuuf maaliif jennaan koostii qannasuuf jechuudha. Kana jechuun koostii nuti oomishnu san gabbuusuuf akkasumallee productivity kan cammaru akkasumallee quality oomisha sanii guddisuudhaaf kan kun maal jedhan ramadamaa manufacturing type of concern manufacture gooding maal jedhe reverse engineering being product life scale jedhe siin product reliability jedhe d manufacturability. Kanaafuu kana jechuun fabrication if assembly unit take very cost productivity quality irra focus kan godhu zaatis kallattumaan malee manufacturability deemaa jechuudha. Kana jechuun manufacture jechuun design for manufacture kana operation research case operation manaajimentii keessatti ilaaluu dandeessu. Gaafiin kun achirraa dhufe waan ta'eef gaafiin kallattii operation manaajimentiidha. What is correct? Why it is correct? D maaliif correct ta'e design for manufacturability karaa biraatti engineering principle jechuun akkaataa nuti waatti hojjennu forced by what specifically on designing product irratti xiyyeeffata. Kana jechuun gaafuma design kun product isa maal easy akka salphatti design akka nu ta'u akkasumallee efficiency qubsaa akka ta'u kallee cost effective ammallee cost illee baasii akka nu baasifne cost xiqqaadhaan jechuun to make hojjechuuf ammallee assemble jechuun iddoo takka fiduuf directly kana jechuun kallattii maal impacting cost yookaan productivity and quality irra dhiibbaa qaba. Kanaafuu maal jennaan design for manufacturability sababa kanaaf maali answer ta'e jechuudha. Gaafa design for manufacturability manufacturing nuti hojjenne gaafa san jechuun waati complexity hojiidhaa maal ta'a waggaan xiqqaata minimization complex part of item gabbooju maal wal fakkaatu waliif fidaa deemna waan ta'eef use standard component fayyadamna akkasumallee simple assembly fayyadamna. Kana kun maal nu oofa lower cost of production nu fiduu danda'a jechuudha. Kun jechuun lower cost of production tokko oomishnu gatiin isaa gabbuute jechuun high productivity nu fiduu danda'a better quality fiduu danda'a. Kun kallattumaan maali kallattumaan manufacturability ta'uu danda'a jechuudha. Okay na kana jechuun nan answer option keessa reverse engineering maaliif hin taane reverse engineering waneen irra focus godhu maali yoo enne it is a what dissecting computer product to understand the design process to wale to dissect go no jo kam competitor product to understand design the analyze tools ite garo mo design principle for ease of fabrication na garga kanafu reverse ne jo kana jechuun kaduraan qanu san reverse go ne waan ta'eef kanafu inni what to competitor product understand design dam nu gargaara male lower cost to the higher product quality to the product life cycle nammo garu akata stage ni to product in sochocho kana jechuun stage inni tinga kana jechuun maal godhu dam nu gargaara introduction growth maturity decline waan jennu jirame go through the market akata tin inni market keessatti tin oomishu irratti focus godha male quality cost kanneen irratti focus godhu jechuun. Okay product liability sirra ka jiru maaliif intaane yoo enne the legal product liability jechuun maal jechuudha enne the legal responsibility itti gaafatamummaa seeraa ta'e jechuun manufacture for harm caused by defective product. Fakkeenya productiin tokko jechuun oomisha badaa yoo ta'e kan namarra dhiibbaa qabu taate immoo legal liability takkammoo legal responsibility qaba. Kanaafuu product liability jechuun waa'ee itti gaafatamummaa productii sanii yoo dhiibbaa namarra geessisu kan ta'u taate itti gaafatamummaa waa'ee saniiti malee waa'ee costii qannasuu waa'ee
waa'ee productiitti guddisuu assemble godhuu fabricationidhaaf salphisuu EC godhuu kanneen miti. Kanaafuu deebisaan maal taate manufacturability deebisaan D taate jechuudha. Okay. Inni afuraffaadha from the following type of research. Researchiilee type research armaan gadii kanneen armaan gadii keessa which one is help us kan nu gargaaru to gain familiarity waan takkaa sirri wal baruu with phenomena jechuun akkaataa waan takkaa immoo haala waan takkaa yookaan immoo to achieve new insight into it kan jechuun waan haaraa arguu takka immoo waan haaraa insight bira gahuudhaaf nu gargaaru type of research keessa isa kamiyye. A descriptive research study, B explanatory research study, C hypothesizing research study, D immoo diagnostic research study. Kanaafu new familiarity tokko harkachuudha yookaan fenomena jiru tokko yookaan immoo new insight dhaaf kan nu barbaachisu isaatis maal jenna exploratory research study jennaan jechuudha. Bidha taatee jechuudha ansariin akkami maaliif V taatee yoo inni justification nuti qabnu ansariin akkami B ta'uu dandeessanii justification nuti qabnu the core purpose of explanatory research maal to gain initial insight jechuun waan takka waan yeroo jalqabaati waan haaraa takka argachuu clarify concept waan sanillee concept sanillee sirriitti ibsu akkasumallee understand phenomena wantoota tokko waan takka hubachuu jechuun waan san when title is now waan maal akka hojjennu san eeggadda baafanne booda waan san sirriitti hubannee waan san irratti waan haaraa hubachuu fiduu jechuun to gain familiarity and achieve new insight jechuun ammoo wantoota maal irratti xiyyeeffata kallattumaan health framework eenyuuti jechuun phrase exploratory research jechuun. Exploratory research jechuun karaa biraatiin conduct precisely for what situation akkamiif where the problem is not well understood iddoo nuti irratti hojjetu gaafa problemiin tokko jechuun qacolla akka adda baafan taate haaratti problemii sana adda baafachuuf nu gargaaruu danda'a. To primary goring kaayyoon isaa maali jennaan bakka problemiin understand taana san keessa dhaqee maal initial insight yookaan gain insight fiduu concept waa'ee waan sanii hubachuu fiduu ammallee waa'ee waan understand godhu nuti problemii understand godhu nuti ulfaate kana maal godhu jechuudha develop better understanding fiduu jechuudha fenomena kanarratti kanaaf maali nu barbaachisa exploratory research sadiitu nu barbaachisa jechuudha kan jaala. Okay. ACF CVD maaf hin taane yoo inni and descriptive research study jechuudha. Descriptive research study ofumaafuu kaaraaktarii waan tokko characteristic population tokko yookaan fenomena waan tokko describe godhanii ibsa malee research clear concept haaraa uume yookaan new insighting gimnuun fidu jechuudha. Kana jechuun fakkeenya fenomena kamii jechuun fakkeenya market demography yoo taate waa'ee market demography as keessa demography kana keessa amantaa kanneen style kanneen uffatamu age kana jira kana jennee wantoota reasonably well understand taate tokko ibsumu qofaaf nu gargaara. Hypothesizing research study nammoo garuu specific kan ta'e jechuudha cause and effect relation jirtu jechuudha. Kaniif hypothesizing jechuudha theory yookaan explanatory finding dhufte derived from existing theory yookaan ammoo exploratory finding irra argamte wal bira qabnee gaafa laallu hypothesis test dha jechuudha kana jechuudha. Diagnostic research nammoo garuu this seek to identify root cause jechuun rakkoo haadhoo rakkoo jechuun bu'uura rakkoo of the specific waan rakkoo wayii tokko specific adda baatu waan wayii amma fakkeenyaaf hanqinni bishaanii yookaan naannoo keessanii jiraatu taate rakkoo hanqina bishaanii kana sababa root cause kan ta'e adda baafannee jechuun rakkoo bishaanii hanqina bishaanii qofa irratti xiyyeeffannee gaafa nuti qorannu diagnostic research study jennaan jechuudha. Kun maal jennaani diagnostic research study jennaan jechuudha. Kanaafuu A, C fi D deebisaan ta'an jechuudha. Okay, in gaaffiin shanaffaa which of the following is true about power? Waa'ee poweriitiin wal qabatee true kan ta'e kamiiji? A, power need not be legitimate. Poweriin tokko legitimate ta'uu hin qabu jaa. Being power need to be always legitimate. Powering gisee hunda legitimate ta'uu qabaa jaa. Seen it is always illegitimate. Garuu hunda illegitimate dha jaa powering. Akkasumallee can be source of authority. Akkasumallee madda authority ti jaa powering. Diin ammoo it is only associated with formal organization. Powering formal organization dha wajji qofa ol qabataa jaa. Not informal jechuu. Kanaafuu maal jechuu true about what maal jedheni waa'ee poweriti jedhe. Kanaafuu powering yeroo mara legitimate ta'uu qabdi. Legitimate ta'uu qabdu. Kanaafuu maal ta'a jechuu deebisaan aata. Maaf B yookaan C taane kan jiru justification isinii kannuu danda'a. Why it is correct maaliif A maaf deebisaa ta'e yoo power is a raw of capacity power jechuuf maasiitu the capacity dandeetii tu infula atummaan jechuu dandeetii ati ofii keetiin qabdu kan nama tokko jechuu dhiibbaa irra gosuun ofii barbaadu san akka waan ofii barbaadu san akka namni sii godhu ittiin dhiibbaa gosuu dandeessu maal jennaan power jennaan. It can be steam of what coercion ta'uu danda'a charisma ta'uu danda'a expertise ta'uu danda'a without formal authority. Kana jechuun formal authority warra jennu warra fakkeenya manaajerii taate iddoo takka irra jiraate legitimate power jechuu dandeenya. Kanaaf immoo dandeettiitiin achirra formal hin ta'uu danda'a. Garuu no formal authority warra ta'e nama fakkeenya charisma qaba dandeettii nama wajji dhageettimmaa waa uumuu takka immoo
bakka karaamaa wayii takka yoo niifee takka ammoo dandeettii wayii takka qabaate jechuun yookaan ammoo kolishinii wayii takka yoo qabaate yookaan ammoo beekumsa ekspertaayizii takka yoo qabaate namni paawarii namarra dhiibbaa qabu hundaa'es. Kanaafuu zaati formal authority jechuun dandeessu. Kanaafuu legitimacy'n what is transforming power karaa paawarii jiruu danda'a malee into paawariin ammoo gara authority fiduu hin garuu. Kanaafuu legitimacy is what transform power into authority. Kanaafuu legitimacy'n paawarii transfer authority godhu garuu ammoo kallattiin miti. Kana jechuun paawariin maal jechuun simply gaafa laallu capacity individual yookaan groupiin takka nama biraa yookaan belief takka conduct of other amala nama biraallee ta'uu jijjiirsuu dandeenyu yoo inni it can be exercised with or without formal authority. Kana jechuun paawariin akkasuma inni legitimacy'n transform power into authority danda'a always miti garuu jechuudha. Kanaafuu maal jenna always power is legitimacy kun authority yookaan ammoo legitimacy jechuun dandeenya. Kanaafuu legitimacy'n afumaafuu powerii yoo qabaatte legitimate authority yoo qaba powerii wayii dhufuu danda'a. Kanaafuu maal jenna without formal yookaan informal legitimacy irraa dhufuu danda'a poweriin jechuudha. For example fakkeenyaaf fakkeenya gaarii. A person can have power through coercion, charisma and expertise. Expertising yookaan ammoo charisma yookaan coercion tokko namni tokko yoo powerii qabaate even if hold no official position. Kana jechuun iddoo positionii wayii tan mudama wayii taatilii wayii qabu. Kana jechuun qabaachuu danda'a powerii. This distinguish kan maal fida power from authority. Powerii maal godha authority irraa maal adda baasuu danda'a. Kana jechuun namni tokko fakkeenyaaf Ronaldo fudhatan paawarii qabaachuu danda'a. Iddoo ekspertaayiziin dandeetuma isaati yookaan kaarismuma isaati irraa dhaabbatee namni waa inni jee godhuu danda'a. Kana waa inni jee dhugaa fudhatee fudhachuu danda'a. Dandeettii akkasii qaba jechuudha. Kanaafuu always what position yookaan legitimacy kun authority kun dandeenya. Kanaafuu which power is legitimize kan godhu belief yookaan structure organization. Kana jechuun poweriin tokko legitimacy qaba jennaan. Kana jechuun maal belief yookaan structure organization wayii tokko keessa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu maal jennaan authority'n gizee hunda jechuudha poweriin yeroo hunda always legitimate ta'uu qabu jechuudha. Osoo legitimacy illee hin taane poweriin harkachuu ni danda'ama. Powerii qabaachuu ni danda'a. Okay. B, C, D man taane power is power is need to be always legitimate. Garuu poweriin always yeroo hunda legitimate ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun incorrect ta'uu danda'u. Ability charismatic influencer yookaan technical expertiin tokko wildly powerii qabaachuu danda'a. Any legitimate yookaan formal right waan san ittiin godhullee yoo qabaachuu baate kanaafuu maal ta'uu danda'a powerii qabaachuu danda'a. Okay. C maal jedhis always illegitimate can be source of authority. Kana jechuun incorrect akkamii jennaan both count yookaan ammoo illegitimate illee ta'e source of authority illee yoo ta'e yookaan ammoo legitimate illee ta'e source of authority illee yoo ta'e karaa lamaaniinuu maal jechuun incorrect dha jechuudha jechuun kun powerii yeroo hunda illegitimate dha. Powerii yeroo hunda not always illegitimate. Kana jechuun yeroo hunda legitimacy miti not always legitimate not always illegitimate jechuudha. Powerii yeroo hunda seera qabeessummaa takka ammoo waan positionii wayitiin akkas dhufu osoo hin ta'in san position takkaan alaas dhufuu danda'a. Sanii qofa dhufuu danda'a. Authority'n ammoo garuu type of powerii ta'uu danda'a. Authority'n type of powerii keessa maafuu type of powerii jechuudha. Fakkeenyaaf legitimate poweriin hin jirtu amma type of powerii keessa legitimate power kan jennu jira jechuudha. Kanaafuu not something source from it. Kanaafuu powerummaanu ofuma legitimate authorityummaanu type of poweridha malee authority'n kallattiidhaan legitimate ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay. It is always associated with what formal organization. Formal organization wajji gizee hunda wal qabataa jira. Fakkeenyaaf informal organization warra uuman powerii uumuu danda'an ni danda'an. Kanaafuu yeroo hunda maal ta'u associated formal organization wajji qofa ta'uu hin danda'u. Kanaafuu informal organization wajji illee poweriin dhufuu danda'a. Kanaafuu deebisaan maal taati taate jechuudha. Kanaafuu poweriin maal jechuudha power is need not always need not be legitimate. Legitimate ta'uu hin qabu yeroo maraa jechuudha. Okay. Gaaffiin ja'affaadha which of the following is indicate classification or research design keessa based on purpose of study keessa kan ramadamu sokamee jira. Maal jennee research design gaafa qopheeffannu redesign research type of purpose organization research kan nyaatu hundinuu design of classification of research bakka hedduutti qoqqooduu dandeenya jechuudha. Time ta'uu dandeessa, duration jechuu dandeessa, data irratti hundaa'uu danda'a, purpose yookaan objective irratti classify godhuu dandeenya type of research design kanneen san keessaa amma inni san keessaa purpose of study jalatti kan classify the type of research isa kamii jira. A maal jedha temporary study design, B cross sectional study design, C descriptive study design, D ammoo longitudinal study design jechuudha. Kana jechuun type of classification san keessaa purpose of study design jala kan ramadamu maal jennaan descriptive study design.
akkamitti kun akkamitti answering maal ta'a sii taate jechuudha why yoo inni immoo garuu research design classified multiple way design gaafa goonu research tokko classify gaafa karaalee garaagaraatiin design goonu one of fundamental classification san keessaa tokko jechuudha sanniin multiple san keessaa tokko maal jenna purpose yookaan study design jedhee ramaduu dandeenya classify godhuu dandeenya. The main category under classification kana jechuun purpose yookaan ammoo objective design study jalatti classify kan goonu keessaa purpose kanneen keessaa warroonni type as jala ramadaman kan maal jennaani tokko descriptive yookaan explore kana jechuun tokko exploratory jechuun waan haaraa tokko argachuudha explore kan nuti goonu jechuudha descriptive ammallee wanta akka jechuudha describe ibsuudhaaf ammallee causal yookaan ammoo explanatory kan jedhu determine cause wantoota tokko dhiibbaa cause and effect ibsuudhaaf kan fayyadamu kunneen sadeen as jala ramadama study waata jechuudha design maal jala ramadama purpose yookaan ammoo objective or design classification jala ramadama. Kanaafuu deebisaan maal ta'a C ta'a jechuudha okay y a b c a v b v d maaf hin taane yoo and temporal being cross sectional d namoo longitudinal kunneen classification of research keessa kam jedhan ramadamani dimension of study jedhan on time dimension study jedhan ramadaman kanaafuu type classification researching karaalee multiple way karaa garaagaraatiin design classify goonee san keessa amma study yookaan study objective yookaan ammoo purpose wayitiif kaniif nuti classify goonu explanatory descriptive ammallee causal jennee ibsinee jirra jechuudha exploratory yookaan descriptive akkasumallee descriptive study explanatory fi exploratory jennee ibsine garuu immoo on dimensional waan on time dimension kan jennu classify type jira kanaafuu temporal cross sectional longitudinal kan jennu hundinuu maal jala ramadama classification on time dimension iti malee kanaafuu gaafii maal nu gaafatte kallattumaan purpose of study jedhee purpose of study maal jechuudha descriptive study kanaafuu a b fi d not purpose yookaan ammoo on maal jala ramadaman isaan classification on time dimension jala ramadaman kanaafuu deebisaa ta'uu hin danda'an jechuudha. Okay. Torboffaan suppose Mr. Abbabe is employed in human resource management department kana jechuun hojjetaa yookaan human resource department tokkooti Mr. Abbabaan of company XCZ nama jedhamu jechuudha company kana keessatti qaxaramee hojjetaa jira jechuudha. After measuring eega nuti wanta akka measure eega isa saffarree booda perform measuring is performance jechuun hojii itti kenname san eega hojii isaa san madaalle booda in the assigned particular task iddoo itti hojjete itti ramadame gita hojii itti ramadame san irratti hojii akkaataa inni itti hojii performance isaa gaafa measure goone organization keessatti assign ni ramanne isa human resource manager of company in this case of which human resource management activity performed by the organization kana jechuun Mr. Abbabaan department wayii takkarra specific task wayii hojjetaa jira performance isaa eega madaalle performance gaarii agarsiise isa maal goone ramanne akka human resource management company sanii goone isa maal goone ramanne isa mudne assign goone duratti maal ture specific task godhaa ture kanneen eega kana jenne type gosa kana jechuun human resource management keessaa wanni nuti goone kun maal jedhamaa jira demotion b namoo transfer c promotion d separation kanaafuu isa specific task irraa karaa human resource manager tol guddisa waan ta'e zaati maal jennaan promotion ta'a jechuudha deebisaan maal taati c taati answering c ta'a jechuudha amma akkami c ta'a yoo inni justification nuti qabnu why it is incorrect ta'a yoo inni moving employee from staff role yookaan ammoo to staff role irraa karaa managerial role tol fiduun maal jenneen especially following good performance nama qabu kana jechuun nama bakka staff role irra jiru irratti waan gaarii godhe karaa managerial role gisee wal fidu good performance yoo qabu that is classic promotion jennaan kanaafuu maal jenna promotion jechuudha upward movement jechuun jalarraayi karaa oliitti ol guddate waan ta'eef jechuudha. Okay promotion jechuun karaa biraati yoo ibsine jechuudha advancement jechuudha guddisuu jechuudha of employee hojjetaa tokko higher level position ammarra jirurraa positionii guddatu ol guddisuu jechuudha that is come with more responsibility gaafa positionii kee ol guddatu itti gaafatamummaan keetilleen ammallee staatusiin keetilleen akkasumallee kafaltiin kafalamulleen ol guddate jechuudha. Kafaltiin nama kana kafalamullee maal ta'a ol guddate jechuudha. Kanaafuu fakkeenya asirra nu kenname kana gaafii nu gaafatamerra dhaabbanne jechuudha. Abbabeen HR departmentii keessatti he is now assigned as what HR departmentii dhatti maal ta'e manaajera ta'e maal ta'e ramadame jechuudha. Abbabeen amma bakka duraan jirurra akkasumallee this reassignment is followed kun maal fida positive performance measurementii isaarra dhaabbataniiti maal godhanii assignmentii kana kenname assignment jechuun iddoo wayii takkatti assign godhu ramadan jechuudha.
agar reassign godhan irra deebi'anii maal godhan bakka duraan jirurraa haaree fidanii bakka biraarratti reassign. This movement sochiin kun high ranking jechuun sadarkaa olii irratti yookaan managerial position constitutes a promotion dha fide jechuudha. Kana jechuun high ranking irra fide jechuudha. Okay. And demotion maal hin taane B transfer maal hin taane D ammoo separation maal hin taane demotion jechuun amma fakkeenyaaf Abbabeen jechuun specific taskii sanirra jira tureemi. Kanaafuu yoo inni gahee hojii isaa sirri boobaate yoo gahee hojii isaa san isarraa buusanii nama biraa karra kan taate isa buusan taate zaati demotion jechuun gahee hojii takka hojjechuu dadhabee takka waan wayiitiin iddoo positionii duraan qabdu irraa yoo si gabbuusan zaati demotion. Transfer jechuun ammoo garuu responsibilities hin dabalu staatusiin gadis hin dabalu garuu hojii wal fakkaataa san hojii takka irraa kan hojii biraa dabarsu jechuudha. Separation jechuun ammoo garuu hojjetaan tokko gaafa organizationii sana hojii adda bahee jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha gaafii maal nu gaafatte hojii xiqqoo takka irra jira ture hojii sanarraa karaa hojii guddaa tol guddate isaatis maal jennaan promotion jennaan jechuudha. Kanaafuu maal taate deebisaan C ta'a jechuudha. Okay. Saddeettaffaan which of the following is considered as the role of entrepreneurship in economic development. Gahee entrepreneurship guddina ekonomii keessa qabu kan ta'e isa kamii A maal jedha imbalance regional development jedha. B provide similarity in the firm jedha. C reduce employment opportunity. D improve per capita income jedha. Kanaafuu roolii entrepreneurship in economic development keessa qabu maal jennaan improve per capita income fiduu danda'a. Akkami yoo jenne D taate deebisaan maaliif yoo jenne why it is correct yoo inni diin entrepreneurship maal create ni godhe business yookaan job tokko maal ni fide jechuudha. Ammallee increase innovation and productivity fiduu danda'a. Kana jechuun maal kunummaa maal nu geessuu danda'a. GDP keenya maal godha expand godha jechuudha. When national income gaafa national BT teenya jechuun kamiin biyyattii ol guddata GDP guddate faster than population kana jechuun population dandeettii population ammatti guddatuuf economy ammatti guddatu yoo kan waliin madaalu taate gaafa economy guddinni economy population heddummachuu irra kan caalu taate per capita income illee maal ta'a gaafa san maal ta'a ni dabala jechuudha. Per capita income jechuun gaafa jechuun galii biyyaa GDP biyyattii tun qabdu san hiruu population biyyaatiif irra jechuudha. Gaafa san jechuudha. One it is most significant role maal godha entrepreneurship yoo jenne significant role kan ta'e new business and industry fiduu danda'a. Which is higher production fiduu danda'a, more job uumuu danda'a, national income illee national output illee maal guddisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal godha jechuudha. Kanaafuu economy maal jennaan deebis gaafii maal nu gaafatte roolii entrepreneurship jechuun maal keessa economic development keessa. Kanaafuu maal fide per capita income maal godha dabala jechuudha. A, B, B, C maaliif deebisaan taane yoo jenne imbalance regional development jechuun this is offering problem of entrepreneurship can help solve. Kana jechuun imbalance regional development yoo duraan jiraate entrepreneurship furuu danda'a malee fiduu hin fidu jechuudha. Kanaafuu roolii isaatii miti jechuudha. Kanaafuu imbalance maal godha infura jechuudha. Underdeveloped region new entrepreneurship carraa hojii uumee fiduu danda'a malee unbalance osoo hin ta'in balance regional development tokko qaba jechuudha. Provide similarity in the firm. Kana jechuun diversity in heddummeessu jechuudha. Kanaafuu jechuun entrepreneurship yoo uume hojii wal fakkaataa uumame jechuudha. Kana jechuun sirrii miti jechuudha. Kanaafuu provide diversity in the firm fida malee similarity in the firm fidu entrepreneurship. Siin ammoo reduce employment opportunity. Akkamitti employment opportunity reduce godhuu danda'a? Akkuma entrepreneurship jechuun hojiilee garagaraa uumuu carraan hojiitillee uumamaa deema. Kanaafuu maal jechuun increase employment opportunity ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati D taati jechuudha. Okay. Sagalaffaan gaafiin sagalaffaan if there is any cause and effect yoo niifi jechuun miidhaa fi bu'aa fi wanni dhiibbaa keessaa fi miidhaan wayii jiraatu kun causal relationship yoo jira between two variable jijjiirama variable lama jidduutti or between two one variable of one side or two or more variable jidduu jiraate on this side on other side we will use type of analyzing isa kan fayyadamnaan A regression analysis B correlation analysis C ammoo T test analysis D ammoo frequency distribution jechuudha. Kanaafuu cause and effect relationship yoo jiraate waan variable tokko kan variable biraate hojii wal bira qabnee kan nuti itti ilaallu type of relation keessaa regression analysis jechuudha. Regression analysis jechuun model relationship dependent variable independent variable ittiin analyze goonu jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin it is allow maal godha use yaala estimate akka nuti how a change jijjiiramni x keessatti dhufu jijjiirama y keessatti dhufu irratti akkamitti dhiibbaa qaba kan jedhu yoo nuti jechuu kan other phenomenon hundi wannoonni biraa dhiibbaan jechuu gara dhiibbaan jechuu kanneen biraa other being constant ta'e garuu jijjiiramni tokko fudhannee jijjiirama x jechuu y irra qabu yoo inni fakkeenyaaf kana fudhan takkaammoo fakkeenyaaf haalli jijjiirama waan biraa naannoo takkaa dhaabbannee haalli jijjiirama naannoo kanaa dhibee kaansarii irra dhiibbaa akkamii qabu yoo jennee dhiibbaa yoo fi cause and effect jira jechuudha. Kanaaf jechuun wantoota kanaa wal bira qabnee dependent variable gaafa wal bira qabnee ilaallu maal jennaan regression analysis jennaan.
Kana jechuun correlationii maal taane correlation jechuun strength yookaan directionii maalii qofa xiyyeeffatan association yookaan kana jechuun major strength and direction of association malee conjugation yookaan immoo correlationii irratti xiyyeeffatu jechuun direction if strength yookaan weakness waan tokko correlation analyze godhu. T-testiin ammoo garuu groupii lama jechuudha. Zamin two group of the C if they are what statically different. T-test jechuun statically different idhamu statically similar kan jedhu waa'ee groupii lama qofa irratti xiyyeeffatu jechuudha. Frequency distribution karaa biraatiin ammoo garuu purely descriptive summary of how value of occur data set keessatti value waan takka occur ta mul'ata kan jedhu qofa irratti frequency distribution itti fayyadamna malee waa'ee cause and relation itti miti. Kanaafuu deebisaan maal taati regression analysis taati jechuudha. Okay, gaafiin kurnaffaadha. Which of the following show demerit of arithmetic mean? Arithmetic mean advantage if disadvantage. Kanaafuu jechuun demerit arithmetic mean dha kan ta'e kan armaan gadii keessa kamii jira. Okay. It is highly affected by abnormal value in series. Series otan with the data statistics qabnu keessa maal jechuun inni immoo abnormal value series qabaaji. B namo it does not need arrangement data. C it is afford good standard of comparison. D it is the value its value is always defined or unique. Kanaafuu maal taati demeritiin kana jechuun disadvantage in arithmetic keessa maal jenneen maal kam taati it is highly affected by what abnormal value of series idhaan maal taa inni affected. Kanaafuu maal jechuun advantage isoo kansa osoo hin ta'in disadvantage isaa jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati A taati jechuudha. Akkamitti A taati yoo jenne why because waan ta'eef mean jechuun use of very data point kana jechuun use of every data point fayyadamuun single extreme outlier fakkeenyaaf 1 billionaire in one village keessa yoo ta'e it can what jechuun drastically scale godhuu dandeenya. Make it what jechuun and what representative of typical value to danda. This arithmetic mean garuu ammoo calculate gaafa godhu every value in data set keessa calculate godhuu danda'a. Kanaafuu maal jechuun inni kanaa kuni sababa sanii maal ta'uu danda'a miidhaa ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun akka inni maal jaa deebisaan gaabisaan highly effective abnormal value in series dhaan maal ta'a inni effective ta'a jechuudha. Kanaafuu maal jechuun gisee akkasii advantage isaa osoo hin ta'in disadvantage isaati jechuudha. Okay, disadvantage isaa kana keessa gisee ilaallu jechuudha. Key disadvantage is that it is what highly sensitive jechuudha. Extreme wanti takka jechuudha daataan sana guma guddachaa deemuun ittiin jechuudha. Maal jechuudha deebisaan inni nu kanu takkamoo wanni inni result inni nu kanu correction error qabaataa deemte jechuudha. Kanaafuu ni miidhama yoo daataan nuti seriously guddataa deeme maal ta'a inni correct deebisaa waan gaarii argachuu dandeenya. Kanaafuu jechuun extreme value lakkuma ta'a deemuun inni jechuudha dadhabaa deeme ameen jechuudha inni jechuudha. Kanaafuu single it is valid jechuudha. Single very high yookaan very low value can significantly distort in the mean. Salphumatti jechuudha wanni distort ta'uu danda'a jechuudha. Making it is a representative measure of central tendency for skew distribution keessa fiduu danda'a. Kanaafuu high level yookaan ammoo extreme value series extreme value yoo kan dhufu taate gaafa san maali meaning jechuudha wanta fudhachuu danda'a. Kanaaf meaning maal godhuu danda'a gaafa san deebisaan wanta waan barbaadu san analyze nu godhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a deebisaan maal taati A taati jechuudha. Okay. Y B fi C fi D maan taane yoo jenne B fi C fi D akkuma jirutti advantage meaniti. Maal jenne arithmetic meaniti. Kanaafuu maal jenne B fi C D maal advantage arithmetic meaniti ma disadvantage meaniti. Kana jechuun daazinoonni arrangement of data tokko arrange godhuun nu barbaachisu gaafa meaning nu jira. Akkasumallee good standard comparison nu barbaachisu nu kanuu danda'a inni jechuudha. Akkasumallee gisee hunda maal inni values always define yookaan unique dha gisee hunda jechuudha. Kanaafuu kun advantage diime arithmetic meaniti jechuudha. Okay. Kudha takkaffaan in transportation problem jechuun waa'ee operation research which is indicate minimum cost solution has been found. Kana jechuun kanneen armaan gadii keessa transportation problem keessa minimum cost solution has been gaafa inni argamuu danda'u gaafa kamii jira. A maal jaa all sales damage are empty. B all improvement indicate are negative or zero. C all improvement indicate positive or zero. D namo all improvement is indicate indices yookaan indicated fudhachuu dandeessuun ishee bakka kanatti are equal to zero. Kana jechuun deebisaan maal ta'a minimum cost solution has been found C taate jechuudha. Kanaafuu maal gootu isin barreeffama sorry for wanta jechuun indices kan jiru kana indicated fudhachuu qabdu ishiin sirreessuudha
bifa sanaa sirreessanii akka fudhatanii isin gaafadha. Kanaafuu deebisaan maal taati maal jedhee gaafii inni minimum cost solution gaafa dhufu jechuudha. Minimum type of transportation keessa minimum cost solution gaafa finnu kanaafuu gaafni san jechuudha minimum cost solution tokko uumame gisee jennu ammoo problemiin san furmaata kammoo optimum ta'e gaafa jennu gaafa kam jechuudha gaafa all improvement indicate kana jechuun wantoonni achi keessa indaaisiin nuti itti fayyadamnu takka immoo indikeetiin nuti itti fayyadamnu achi keessa jiru san problemii jirtu san transportation hunda jirtu san point jirtu san hunda gaafa jechuudha inni maal ta'e gaafa lakkoofsi nuti itti neenee arkannu san positive ta'e yookaan ammoo zero yookaan positive ta'e maal jennaan minimum cost requirement jechuudha. Maximum jennaan nama faallaa kana negative and zero jechuudha. Kana jechuun minimum jedhee gaafa minimum ta'e maali positive and zero. Maximum yoo ta'e immoo negative and zero jenna jechuudha. Kanaafuu amma deebisaa minimum cost of solution waan jedhee positive and zero. Akkamiyyoo jenne why is correct transportation simplex method keessatti negative improvement indicate kana jechuun maal nu garisa sale yookaan routine negative taate maal jennaani lower cost rooti qaba. Kana jechuun would lower total cost when no such sale exist. Kana jechuun all indicate jechuun great kana jechuun zero yookaan zero julqite yookaan zero guddaa kan yoo ta'u taate solution gaafa keenya san optimal jennaan jechuudha. Kana jechuun yoonii fi lakkoofsi nuti argannu san jechuudha result nuti argannu san negative ta'e ammallee jechuun non optimal jechuudha. Kana jechuun improvement barbaachisa jechuudha. Improvement index indicate nu gargaara jechuudha. Kana jechuun ammallee maal step itti deemu nu barbaachisa jechuudha. Yoonii gisee nuti hojjennu jechuudha transportation keessa gisee jama carrashaa result optimal solution akkaataa itti barbaannu karaa lama stepping stone yookaan modi method illee fayyadamnee yoo macarrashaa irra jechuun minimum cost dha yoo nuti result nuti argannu outline yookaan sale jirtu hunda irratti negative fi sanii negative fi kan ta'u taate ammallee fooyyeensa barbaada jechuudha. Garuu yoonii fi ammoo garuu optimal irra gahee kan jennu kan minimum cost arganne gaafa jennu maal jechuudha gaafa optimal ta'e gaafa result nuti argannu zero jolqite yookaan zero irra guddaa yookaan ta'u taate lakkoofsi nuti argannu sun positive taate optimal yookaan minimum cost arganne inni ilaalla jechuudha. In transportation problem stepping stone yookaan modding method fayyadamnee maal barbaanne jechuudha optimal solution barbaanne. The process involve calculating the improvement index for each unused cell. Unused cell irratti used cell fayyadamnee maal daleenne jechuudha. Kana jechuun operation research keessa waa'ee transportation problem keessatti hojjennee irra yeroo darbe video jedheen jira ilaaluu dandeessu akkasumallee isinillee irra deebitanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Negative index jechuun degrees using root jiru san maal ta'e ma degrees goone jechuudha. Positive index jechuun ammoo total cost maal in dabale jechuudha. Zero index jechuun ammoo garuu maal agarsiisa total cost remains the same ta'uu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu optimal cost of solution kan ta'u gaafa jechuudha no negative improvement in jiraata. Kana jechuun no negative improvement in the indices. Kana jechuun indicate gaafa no achirra nutti agarsiisa maal jennaani that is optimal solution jechuu dandeenya jechuudha. Okay, A, B, D maal deebisaan taane all cell in damira or empty gaafa ta'e gaafa kana jechuun damira kana jechuun empty gaafa ta'u gaafa supply fi demanding related balance this related to balancing supply and demand not optimality. Kana jechuun wanni nuti achirra gaafii maal nu gaafate why optimality jechuudha. Gaafii wanni nu gaafate minimum cost solution has been found ye. Kana jechuun why optimality gaafii garuu ammoo why supply fi demand why supply and demand yoo ta'e damir dhufu kanaafuu not optimality. Biin ammoo all improvement indicate negative and zero gaafa jenne gaafa san maal jennaani not optimal ammallee maaliif jennaan minimum cost miti gaafa san maximum cost yookaan ta'uu taate malee jechuudha. Diin ammoo all improvement indices are equal to zero jechuun kana jechuun maal jenna alternative yookaan ammoo alternative optimal solutions exist jechuudha. Kana jechuun solution gaafa gisee hojii hojjennu solution tokkonis ni arganna karaa biraatiin deemnus ni arganna karaalee hedduun illee carraa argachuu qabna waan ta'eef that is all improvement indices are equal to zero indicate equal to zero yoo gaafa alternative to solution jechuudha. Kanaafuu maal nu gaafa gaafiin optimality waan nu gaafateef kanaafuu maal ta'a deebisaan keenya kanaafuu zero yookaan ammoo positive ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu optimal solution argachuudhaaf jechuudha. Okay. Kudha lammaffaan which is the following correct about planning. Planning keessa incorrect kan ta'e kamije A maal jedha it's concerning all managers and level of management. B lead to a completion of objective at minimum cost. C focus on thinking for things happen in the past. D more life foundation for other function. Kana jechuun deebisaan maal taati incorrect waa'ee planning keessa soba dungora kan ta'e kanaafuu maal ta'a siita focus on thinking things that happen waa'ee past irra xiyyeeffata plan gaafa goonu dura plan gooname kanaafuu kamitti focus on the past kanaafuu maal taati siita jechuudha.
Kanaafuu maal jenna future pilaanummaan karaa gabaabaadha yoo kan laallu taate future oriented dha malee not past oriented jechuudha. Kanaafuu maalii fi A fi B fi D maan taane yoo inni waa'ee correct yoo maan taane planning is universal management function jechuudha. Kana planningummaan ofiisaatiif universal management function akkasumallee correct jechuudha. Correct management function dha malee correct planning function dha malee nooti miti jechuudha. A fi B fi D. Kanaafuu it is maal jechuudha universal management function akkasumallee irra ka jiru. B irra ka jiru jechuudha it is aim for efficiency dhaaf hojjetu. Irra jiru ammallee D irra kan jirullee akkasumallee jechuudha stage of leading yookaan controlling primary function stage jechuudha. Primary function jechuun ammallee jalqaballee jechuudha management function keessa kan jalqaba irraa dura eegalu maal jennaan type of function management keessa kan jalqaba isa kami planning function jechuudha. Kanaafuu maal ta'a deebisaan jechuudha C taati jechuudha. A fi B fi D correct dha jechuudha planning function jechuudha. Okay, kudha sadaffaan which of the following statistical quality control tools keessa used to monitor change in mean of process keessa jiru keessa waa'ee change monitor godhuu barbaanne type of statistical control tools nuti fayyadamnu isa kamii A maal jedha P chart jedha B range chart jedha C X bar chart jedha D immoo C chart jedha. Kanaafuu maal fayyadamna X bar chart jechuudha. X bar chartiin design for what track akka waan jechuudha mallattoo jechuudha. Process mean over time yookaan ammoo detect shift of central tendency dhaaf nu gargaara. X bar ammallee monitor nu central tendency to or average mean process over time akka nu daddabaafannu monitor goonuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taate X bar chart taate. Garuu MP chart yookaan DC chart maan taane yoo P chartii fi C chartiin akkuma jiru ta'ee account of data. P chartiin track onni nu barbaadu portion defective. C chartiin ammoo garuu number of defect per unit irratti nu gargaara malee number of maal hamma qaama oomisha keessan keessaa jechuudha per chartii per unit irratti jechuudha hamma oomisha miidhama oomisha saniitii irra nu gargaara malee ammallee defective portion of defect. P chartiin ammoo garuu laala maal jennee asirratti maal jenna gaafii sorry maal jee laalama defective per unit dhaaf kan nu gargaaru C chartii garuu ammoo portion defective kan nu gargaaru ammoo P chartii. Kanaafuu range chartiin ammoo wanni nu barbaachisu variability yookaan ammoo dispersion dhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha wanni nu gargaaruuf kanaaf monitor godhuudhaaf ammoo kan nu gargaaru X bar chartii jechuudha. Maal jechuudha waa'ee mean tokko jechuudha change jijjiirama jiru monitor godhuuf kan nu gargaaru X bar chart jechuudha. Okay, kudha afuraffaan father of management kan jennu Taylor nama jedhamu is called as a father of dash management. A contingency, B neoclassical, C classical, D ammoo scientific. Kanaafuu Taylor maali scientific management father of management jechuudha. Father of scientific management jechuudha jechuudha karaa gabaabaadhaan father of scientific management. Classical wanni ammoo garuu C dhaabi siin fi wanni optioniin biroo wanni taaneef nan ansari warite Taylor major figure dha classical tools classical school yaa baratu malee tiimiin isaa ammoo gadi broader including theoristoota kanneen akka Fayol yookaan Weber of keessaa scientist scientific management prices yookaan famous title yaa qabaatanii malee akka father of management miti jechuudha. Kanaafuu father of management yookaan ammoo modern management dha warreen nu gargaaran Frederick Taylor jechuudha. Inni ammoo maal jennaani father of scientific management jennaan jechuudha. Okay. Kudha shanaffaan which of the following is not purpose of project identification. Projectii jechuun gaafa identify goonu waan kaayyoo purpose itti identify goonu kanneen keessaa tokko purpose project identification miti. A maal jedha identify existing gap and its magnitude. B to generate useful data and information. C bring light idea for potentially viable project. D nammoo to accomplish project feasibility. Not purpose of project identification kan ta'e D jechuudha. Accomplish project feasibility feasibility study waan biraati. Kanaafuu purpose of project identification gaappii jidduu jiru daddabaafachuuf illee nu gargaara. B nammallee useful data yookaan information argachuuf illee nu gargaara. C nammallee light idea potentially project waa'ee projectii sanii daddabaafachuuf illee nu gargaara. Kanaafuu maal ta'a deebisaan D ta'a jechuudha. Akkami D ta'a yoo jenne project identification step generating screening idea irraa jalqaba jechuudha first step. Feasibility study nammoo garuu it is a detail and separate phase jechuudha. Maafuu not project identification phase jedhamti jechuudha. Kanaafuu maal ta'a jechuudha deebisaan keenya maal ta'a
diitaa jechuudha. Kanaaf feasibility study jechuun karaa biraatiin maal jenneeni maal feasibility study purpose isaa maaltu conduct what detailed analysis about what project determine if technically economically operationally viable ta'uu isaati nu gargaara malee purpose isaati miti jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati diitaa jechuudha. A v B v C maaf hin taane yoo inni A v B v C purpose of identification A, B, C purpose of identification. D nammoo feasibility study purpose of identification miti jechuudha. Feasibility study of maafuu matuma isaatiifu feesii projectii keessa of danda'e waan ta'eef jechuudha. Okay, gaaffiin 16 dash is the only element of marketing mix that directly produce revenue for company. Mix elementii marketing keessa jiru keessa 4P jiru keessa kan kallattiidhaan jechuudha. 4P gizee jennu price, promotion, product in a place waan jennu jirame isaan keessa kallattiidhaan organization tokkoof kaampaanii tokkoof galii kan galchu isa kamii N price B promotion C project D nammoo product kanaafuu deebisaan maal taati price taate jechuudha. Maaliif jennaan P of 4P jiru keessa marketing 4P jiru keessa kan kallattiidhaan jechuudha wanta fidu jechuudha revenue fidu maal price jechuudha. Kanaafuu price is the only P to directly generate revenue. While price times quantity sold in the achuma ula baru ndanyo ante formula sa kunno kana bifa kana no arkachu dandeessu jechu. Kanaafuu jechu price jechuun amount of money customer pay for product or service. Product yookaan service argateef hamma jechu product yookaan service customer tokko fayyadameef galii nutirraa argamu takama waan nu qofalu yennaan jechu. Promotion product in the place maaliif yoo taane maaliif yoo inni kanneen biraa amma fakkeenya productiin cost of the research development akka manufacturability da malee inififu malee jechu revenue nu fiduu danda'u. Place nammoo garuu distribution if maafu logistic storage if channel of management da malee revenue irratti ni yeebatu. Promotion ammallee oomishni kan advertise goonamu promote goonamu public relation bifa kamiin goona kan jiru irratti yeebata malee not maali jechu promotion wanta revenue miti jechu. Kanaafuu C jechuun project jedhe C irra deebisaa C irra kan jiru maal jedhe asirra maal jedhe C irra kan jiru maali C irra kan jiru project jedhe. Kanaafuu project jechuun man ofuma isaatiifu not marketing mix keessa ofuma fuun jiru ni projectiin 4P keessa jiru. Kanaafuu deebisaa maal taati pricing taate jechu. Okay. Quratorba gaafin quratorba which type of organizational culture emphasize rule policy procedure chain of command and centralized decision making is dash. A. Entrepreneurial culture. B. Bureaucratic culture. C. Market culture. D. Clean culture. Why organizational behavior culture of organization keessatti why organizational behavior keessatti arkatu chapter culture and philosophical organization waan jaamu jira isa san keessa arkachuu dandeessu kanneen keessa organizational culture san keessa culture rule policy fi procedure irratti xiyyeeffatu culture kamii kanaafuu maal jenne kallattumaan bureaucratic culture taate deebisan akkamiyyoo jenne bureaucratic culture stability control and efficiency irra focus godhe inni maal irra dhaabbatee jenna rule and standard procedure yookaan chain of command yookaan decision making irra dhaabbanne jechuudha. Bureaucratic culture jechuun karuma biraati ofuma isaatiin maal jechuun highly structured formal and impersonal work environment impersonal working environment. The main focus of bureaucratic culture is efficiency, stability, predictability irratti xiyyeeffate jechuudha. Kanaafuu Malta bureaucratic culture ta'a jechuudha. Kana AFC fi diimaan taane entrepreneurial culture wanni irratti xiyyeeffatu wanni irra focus godhu riskii dhuftu waan haaraa uumuu jijjiirama dhufuu danda'u irratti focus godha culture san. Ammoo market culture ammoo garuu warroota competitive ta'an result bu'aa nuti achirraa argannu cost nuti baafnu irratti xiyyeeffatu. Clean culture ammoo garuu clan culture teamwork hariiroo culture organization tokko sorry department tokko hojjetan hojii qabu waa'ee hariiroo irratti xiyyeeffata malee waa'ee efficiency waa'ee predictability stability efficiency kan irratti xiyyeeffatu. Kanaafuu bureaucratic culture dha jechuudha. Deebisa qotu. Okay, 18ffaan a field of study that investigate the impact of individual, group and organizational structure on behavior within the organization is dash. A. Organizational behavior. B. Team leader team behavior. C. Indicate behavior. D. Group behavior. Kanaafuu maal jedhee gaafiin maal nu gaafate impact wala lama maal jedhee investigation study gaafa qorannu jechuun maal individual group and organizational structure sadeen of keessan qabatu. Individual, group and
organization. Kanaafuu type organizational behavior in category behavior sadi qaba. Individual behavior, group behavior, organizational behavior jedhee maafu category sadi of keessaa qaba. Kana of keessa fieldiin study waa'ee kanaa qoratu maal jennaani organizational behavior jennaan jechuudha. Organizational behavior interdisciplinary field of systematical study about impact of what individual group and mali structural impact individual behavior with what organizational behavior and systematic study action and attitude organization tokkotu hojjetaan tokko ta'an hojjechiisaan achi keessa gaggeessu kan waa'ee sanii godhatu kan ammallee jechuudha specifically wanni irratti impact godhu individual group and organizational structure itself have the purpose of what applying such knowledge toward improving organizational effectiveness. Kanaafuu maal ta'a organizational behavior ta B C D maaf hin taane yoo inni amma fakkeenya individual group and team behavior in specific level of study within field of organizational behavior malee akkaataa field miti jechuudha. Kanaafuu maal ta'a deebisaan taatee jechuudha. Okay, 19ffaan diyaagaafiin 19ffaa which one is not advantage of using chi-square method. Square method chi-square method fayyadamnu keessaa jiraame kan ta'e regression analysis chi-square method minaamin jenne hedduudha jechuudha. TTSN kanneen keessaa chi-square methodidhaaf advantage itti isa fayyadamuurraa advantage isaa kan hin ta'in isa kamii and it is used to analyze nominal ordinal interval scaling data being easy to apply and quick to compute when sample size is small. Seeing use if and only if population distribution normally distributed normally. Dinamo it is required few assumption ja. Kanafu not advantage of what chi-square method kenna kanafu mal jana even only population is distributed normally kan jo not disadvantage jechuudha. Kanaafuu not disadvantage of what chi-square method jechuudha. Kana jechuun waa itti correct yoo inni statementiin kun false chi-square non parametric test. Kanaafuu kana jechuun meaning isaa it does not require assumption nun barbaachisu za of a normal distribution population waan nun barbaachisu. Kanaafuu this is one of the key or advantage malee not disadvantage miti jechuudha. Kanaafuu maal jedhee deebisaan maal jedhee not advantage of using chi-square method jedhee kanaafuu advantage isaati malee no mali one of the key advantage malee not advantage miti jechuudha. Kanaafuu maal jennaani nan answering maal taate C taate jechuudha. A V B V D maaliif hin taane true advantage jechuudha. Isaan ammoo visa versatile for categorical data and ammallee sample for sample of small sampling akkasumallee fewer assumption warri kun parametric testing kun warroonni kun hundi isaa maal jedhan advantage malee not advantage. Gaafa isaan ammoo not advantage yoo jedhe immoo jechuudha advantage disadvantage qaban tokko disadvantage isaati yoo jedhe disadvantage isaati jechuudha. Kanaafuu maal not normal distributed ta'uu dhabuun isaa assumption isaa akkas ta'uu dhabuu isaa disadvantage isaati. Advantage isaa immoo garuu categorical data versatile for categorical data mijataa ta'uu simple for small sample ifillee itti fayyadamuufillee simple ta'u akkasumallee fewer assumption parametric test fayyadamuun kun chi-square methodidhaaf baay'ee isaaf qallaale jechuudha. Kana jechuun advantage isaati jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati C taati jechuudha. Okay. Which of the following is the dilemma? Which of the following can be cited as well? Disadvantage of interview. Interview disadvantage kaba advantage kaba. Disadvantage interview kan ta'e kami. A mal it is useful for what? Collecting in-depth information. B more appropriate for complex situations. C question can be explained. D researcher may be introduce his or her bias. Kana jechuun disadvantage interview da A mal ja collecting in-depth wanta qacolla hubachuudhaaf maal interview nu xaqamu danda'a advantage. More pro complex situation dhaafillee interviewin baay'ee murteessa. Questionnaire dhaaf question can be explained ta'uufillee boodeshin murteessa. Kanaafuu ammoo garuu research and introduce his yookaan ammoo akka ofii barbaadanii deebisaa akka deebistu dhiibbaa sirra bayaasii akkasii sirra bitanta. Kanaafuu ammoo disadvantage isaa ta'e. Kanaafuu maal ta'e deebisaan D taate jechuudha. Questionii waa'ee disadvantage interview nu gaafata. Kanaafuu waa'ee mafakkeenya interviewer biasing interviewer bias jechuun namni tokko interview gaafa si godhu gaafa akkaataa itti barbaadutti asinsi qabee akka keenya gaazexeessaa olaaltan waan ofii barbaadu akka dubbatu si dhiibbaa sirra godhu danda'a. Bias jechuun karaa ofii barbaadetti si jallisuu jechuudha. Dhiibbaa akkasii interview sirra xumuu danda'a. Kana sirru tooniin ta'uu danda'a. Leading questions gaafatee karaa san si jallisuu danda'a. Yookaan body language illee ta'uu danda'a. Kun maal ta'uu danda'a maal jechuudha toonidha leading questionidha body language kun bias sirra fidee drawback maalitiin kun maal jechuudha drawback disadvantage yookaan ammoo drawback kan disadvantage interview jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati D taate jechuudha. Okay. A fi B fi C akkuma jirutti advantage interview jechuudha. Okay, gaafin didemi tokkoffaan question didemi tokkoffaan dash is activity set of an institution. Activity set of an institution jedhe. And the process for create want to create go communicate go deliver go exchange offering that have value for customer client and the society is Malta jedhe.
A maal je exchange, B producing, C good or service, D nammoo marketing. Kanaafuu activity set of an institution process create communicate kan goonu maal marketing jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf akkaataa marketingii namoonni garagaraa kan keessa amma fakkeenya American Marketing Association akkamitti ho'inni definition kan it is what marketing jechuun covering kan maal covering create communicate deliver exchange of the value dha jedhee jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha marketing jechuudha. A, B, C maaf hin taane exchange producing yookaan gudanna servicing all of component of marketing process malee akkaataa definition kanaatiin waliin qabatu jechuudha. Kanaafuu maal taati deebisaan D taati jechuudha. Okay. Nidemi lamaffaan if all Aij values entering value column of simplex table are negative, the solution for given linear programming problem is said to be dash. Kana jechuun linear programming gida chapterii waa'ee operation research. Kanaafuu maal jedhee all Iaj value entering column jechuun simplex method keessatti entering column san jechuun kan nuti jechuun step ittiin fooyyessu yookaan immoo improve godhuuf itti fayyadamnu san negative yoo ta'e linear programming problem keessa isa kam jedhe A nammoo degenerate solution jedhe B infeasible solution jedhe C alternative yookaan alternate solution jedhe D unbounded solution jedhe. Kana jechuun negative simplex jechuun kaniif jechuun gama jalaatti jechuun z times c I j gizee walirraa goonu jechuun kan nuti argannu kaniif jechuun step isaa xiqqaasaa yooma fakkeenya kaniif minimum ta'e san furan negative yoo ta'e kana furannee kanaafuu achi keessa kan jiru negative ta'e hundi isaa ammoo garuu teebilii san keessatti entering value isaa teebilii san keessa negative yoo ta'e that is unbounded solution jenna jechuudha. Kana jechuun if coefficient jechuun Aij pivot column irra jiru jechuun coefficientiin isaa maal ta'uu qaba silaa beektaa less than yookaan ammoo maal lakkoofsi nuti argannu less than equals to 0 yookaan 0 yookaan 0 gayyoo kan ta'e entering variable jechuun can be what increased indefinitely jechuun without forcing any basic value to 0. Kanaafuu jechuun less walqixa ta'a 0 yookaan ammoo 0 yookaan yoo taate value san entering pivot column keessa jiru san increase ta'a jechuun dhaabbatu jechuun walitti fufaadha jechuun ammaas gisee nuti solution kana takka geessine amma lakkoofsi biraatis kan nu danda'a walitti dhaabbata jechuun. Kanaafuu maal jechuun this is the main objective function improve forever. Kana jechuun fooyyeessuudhaaf amma tokko itti deemta malee fooyyestee pointii dhumaa bira ga'uu dandeessu jechuudha. Kanaafuu this is indicate problemiin akka nama unbounded solution jennaan yookaan unbounded problem yookaan ammoo unbounded solution jenna. Kana jechuun tokko sama fakkeenya gama jalaarra kan jiru dhumti isaa jechuun entering variable isaa increase indefinitely jechuudha. Kanaafuu akkas ta'a jechuudha. Degenerate solution kan jennu jechuudha value nuti enter goonu san yookaan fi 0 ta'uu jechuudha. Infeasible solution ammoo constraintiin jiru hundinuu solution yoo nu kan taate jechuudha. Constraintiin jiru hundinuu satisfy yookaan nuuf hin goone taate jechuudha. Kana jechuun constraint no solution yookaan arganu taate kanaas itti neeta numa bida kanaafuu jechuudha infeasible solution jenna solution kanaas itti neetan argatu kanaas itti neetan argatu kanaas infeasible solution. Alternate solution jechuun ammoo solution lama tokko kanaas yoo itti neete deebisaa wal fakkaataa si bituu kanaas yoo itti neete deebisaa wal fakkaataa entering column biraas yoo itti neete zedii keenya deebisaa wal fakkaataa nu bida. Kanaafuu alternative solution garagara kabiraallee qabe jechuudha. Kanaafuu deebisaan unbounded solution taate. Nidemi sadaffaan dash is dealing with primarily with what operational aspect of what organization and narrow and scope je primary operational aspect kan of the organization and narrow and scope kan ta'e dash is dealing with primary. Kanaafuu maal jenna dash is dealing with primarily with what operational aspect of organization and narrow in scope. A operational strategy, B marketing strategy, C financing strategy, D nammoo organizational strategy. Strategic management keessatti why operational aspect of organization in narrow in scope kanneen focus godhu maal jennaani operational strategy jechuudha. Kanaafuu deebisaan maal taati kallattumaan deebisaan maal taati taate jechuudha. Why it is correct faama kamiyyoo inni functional level of strategy focus wanni inni irra godhu transformational process jechuudha. Process deliver good and service efficiently. Kanaafuu operationummaan ofuma isaatiifuu functional level of what operation jala jirtu functional level of strategy keessa jirtu jechuudha. Marketing finance kanneen jechuudha. Kanaafuu achi gadi ramadamuu danda'u. Operational strategy ofuma isaatiifuu maal jechuudha functional level of strategy focusing on specifically on what operational process of organization jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha operational strategy dha jechuudha. Kanaafuu maali operational strategy taate jechuudha deebisaan. Marketing strategy financing strategy nufamu component functional strategy ti malee akka perspective ti miti jechuudha. Akka respective domain itti ilaaluu dandeenyu jechuudha. Focus on what kanaafuu maal goona kanaafuu there are other functional strategy focus on what there what respective domain of danda'an qabu malee akka amma deebisaan magaafiin maal jetti
primary deal kan godhu operational aspect of organization tokko isa narrow and scope kan jee gizee yeroo maal taati kanaafuu operational strategy taati organizational strategy nuuf maafuu synonymous with corporate yookaan business strategy jechuudha. Kanaaf overall direction not operational deals. Kanaaf operational deals jechuun hin qabatu organizational strategy akkuma walii galaatti maaliif corporate yookaan business strategy jechuudha. Kanaafuu deebisaan operational strategy taatee jechuudha. Okay. Didame of pessimistic time and optimistic time of completion of an activity given as 10 day and 4 day respectively. Variance of activity will be kana jechuun operational research keessatti waa'ee transportation waa'ee project management keessatti wal qabata. Pessimistic time fi optimistic time irra dhaabbannee maal dalagaa jedhee variance dalagaa jedhe. Kanaafuu variance kana gaafii tana pessimistic yoonii fi 10 ta'e optimistic yoonii fi 4 ta'e kanaafuu variance noo meeqaa jedhe een 10 jedhe b nammoo takkaa jedhe c nammoo 12 jedhe d nammoo meeqa jedhe 16 jedhe. Kanaafuu ansariin maal taati e taati. Akkamiyyoo jennee pessimistic dalaguudhaaf kana jechuun maal jennee pessimistic irrisuu maal jechuun optimistic hiruu 6 is a power of 2 dha taati jechuun deebisaan formulaan jechuun kana jechuun karaa biraatiin partiin taayimii gisee partii gaafa hojjennu jechuun partiidhaan jechuun project evaluation review techniqueedhaan gaafa hojjennu variance gisee formulaan isaa variance kun kana jechuun kuma nama isin barreesse over 6 gootanii power gootu jechuun power. Kanaafuu pessimistic time meeqa 10 optimistic time 4 jechuun kanaafuu calculate gaafa gootu pessimistic irrisuu optimistic gisee goone maal harkanna 6 harkanna jechuun divided by 6 yoo goone takka harkan. Kanaafuu ammoo garuu variance hojjechuudhaaf maal goone jechuun takka ammoo maal goone isa sana maal goone variance harkachuudhaaf waan harkanne san maal square goone jechuun waan square goone jechuun maal jennaan 6 hiruu 6 meeqa takkan ta'u is a power of 2 godhuun deema ka takka 6 hiruu 6 takka is a power of 2 jechuun meeqa maafuu takka nu dhufaa jechuun. Kanaafuu deebisaan maal taati waan takka dhufaa jechuun variance isaa takka jechuun. Kanaafuu 12 fi 6 jechuun deebisaa ta'uu danda'a. Kanaafuu variance fi kana hojjechuu dandeenyu jechuudha. Okay, didame shanaffaan dash is refers to the process of identify process waan tokko deddeebaaban alternative jechuudha. Akkasumallee selecting course of action to solve specific problem tokkoof kan nu barbaachisu kamiyyuu A departmentation B decision making C directing D nammoo selection jedha. Kanaafuu process tokkoof specific alternative solution waan tokko kan nu barbaachisu decision making jenna. Decision making taati deebisaan maal taati B taati jechuudha. Decision making is a core management function keessa isa murteessaa yookaan isa basic jechuudha. Kanaafuu rakkoon dhufte takka rakkoo sanii furomee rakkoo sanii specific goolii organization keenyaatti hojii wal qunnamsiifnee gaafa san specific rakkoo sanii gaafa alternative solution barbaannee waan furmaata takkan maal jennaan decision making jechuudha. Kanaafuu question maal the process of identify jala maal jennee gaafiin maal ture gaafiin akkam ture the process adeemsa jechuun identify alternative adda baaban selecting course of action jedhee isaatis decision making jechuun. Department jechuun organization tokko keessatti immoo gahee hojii takka immoo hojiilee activity department godhe jechuun. Direct jechuun immoo motivate godhe jechuun ammoo communicate godhe jechuun hojjetaa wajjin. Select jechuun immoo HR keessa akkaataa candidate itti filattu jechuudha. Kanaafuu waa'ee solution to jo alternative kammo problem to solution kan jo ledin qabatu kanafu decision making taati deebisaan maal taati B taati jechuudha. Okay, gaafin didemi jaafan dash is a multinational process of planning, pricing, promotion, distribution good and service to create excellence that satisfy individual and organizational objectives. Dash is called A international marketing, B competitive marketing, C domestic marketing, D conventional marketing. Kanafu multinational process planning jennaan international marketing taatu. Competitive marketing jechuun immoo compete one country to other jechuun. Domestic jechuun immoo single country biyyuma teenya kana keessatti international miti. Conventional jechuun immoo no standard technical term for this concept. Concept kana immoo conventional marketing wanni jedhamuun jirtu. Kanaafuu deebisaan maal taati international marketing taati A taati jechuudha. Okay, gaafin deemee torofaan which strategy is the most appropriate strategy for firm to reduce threat of supplier bargaining power. Bargaining power idhaaf kan nu barbaachisu strategy kan appropriate kan ta'e to reduce what threat supplier bargaining power kan nu barbaachisu isa kamii jedhee backward strategy, B forward strategy, C related diversification, D nammoo vertical integration. Kanaafuu
Waayoo immoo sapilaarii keetii humna irra qabatee baargeeningii isaa gabbuusu reeduus godhuu barbaade sodummaa takkammoo humna baargeeningii sapilaar baargeeningii paawarii gabbuusuu barbaannaan maal goote jechuun baakwardi intigireeshinii fayyadamte. Baakwardi intigireeshinii jechuun ofumaaf deebitee gaafa oomisha oomishtu oomisha keetiif inpuutii jechuun galtee oomishataa jechuudha. Kanaafuu gaafa san baakwardi intigireeshin istiraatejii jennaan jechuudha. Kana jechuun wantoonni gaafiin waa'ee pootar 5 moodel istiraatejii jechuudha qabata waa'ee istiraatejii manaajimentii dipaartimentii keessatti ilaaluu dandeessu waa'ee chaaptarii kanaan wal qabatu hojjedheen jira ilaaluu dandeessu. Bargaining power supply tokko control godha bargaining integration bedamunda. Bargaining integration strategy committee where a company tokko require yookaan ammoo merge gaafa godha supplier dha wajjima fakkeenyaaf gaafa backward integration jennu kaampaaniin of duuba deebi'ee jechuun ofuma isaati yooma fakkeenyaaf kanii fi waraqatii yookaan ammoo xalayaa ittiin barreeffama itti barreessan kana oomishuu kan barbaadaate yoo duraan qotee bultoonni itti isaanii gurguratan taate qotee bultoonni immoo yoo isaanirraa dhaabe dhiibbaa irra goontaa backward integration jechuun immoo ofuma isaatii lafa fudhatee muka sana ofuma isaatii dhaabbatee ofuma isaatii galtee akka oomishachuu isaati backward integration jechuun. Amma kana jechuun gaafa akkas godhu maal godha supplier bargaining power maal godha gaafa oomishaatiin oomishan reduce godha jechuudha. Kanaafuu maal ta'a backward integration ta'a jechuudha. Forward integration jechuun karaa biraatiin kana jechuun yoonii fi ofiisaatii duraan kan nama kannee jechuun nama biraatii dabarsee namni biraa oomisha isaa distribute godhee gabaa keessa yeroo taate ofuma isaatii ammoo garuu ammoo maal godhee jechuun forward integration accurate distribution mosan isin naannirinaa jedhee ofiisaati fudhatee kaampaanichi jechuun konkolaataa ofii qabuun gaafa oomisha sana fayyadama biraan ofii geessaatis forward integration jennaan. Related diversification jechuun ammoo garuu entering new related business bizinesii haaraa tokko eegalu bizinesii keetii hojii kan duraanii hojii qabatu jechuudha. Vertical integration ammoo garuu xiqqishoo konseptiin isaa bal'aadha both backward and forward integration qaba inni jechuun matuma isaatiifuu vertical integration vertical integration jechuun vertical integration ofuma isaatiif nu maal qaba